saba waaqayyoo lafa adda addaa jirtanii dhaggeeffataa jirtan nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa baay'atuun isiniin jedha akkam jirtu. Egaa sagalee waaqayyoo keessaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irraa nan dubbisa akkana jedha. Nuyi Kiristoos isa fannifamee lallabna. Kun immoo warra Yihuudootatti gufuudha. Warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwaadha. Phaawulos akkuma dubbatu nuyi Kiristoos isa fannifamee lallabnaa jedha. Egaa biyya lafaa kana gubbaarratti baay'een isaanii ani Kiristoos kan jedhan yoo jiraate Kiristoos inni nuti lallabnu waaqa kan ta'e isa fannifamee du'ee du'a mo'ee kan. Egaa kanatti dabalee ergaa gabaabaan isinii dabarsuu barbaadu amantoonni naannaa Finfinnee kana jirtan hunduma keessanii amantoonni haala kan jirtan keessa kan jirtan iddoo adda addaa kan jirtan dhaamsine isinii dabarsuu barbaadu. Sagantaa konfiraasii guddaa waldaa labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa jimaata fuula keenya kana dura jiru sa'aatii booddee sa'aatii 9 irraa ka'ee akkasuma sanbata duraa akkasumas immoo dilbata guyyaa guutuu sagantaa guddaa waldaa kana keessatti qophaa'e. Tajaajilaan gara sagantaa kanatti affeerraman Paaster Gizaachoo Lataa akkasumas immoo Faarfataa Dassee Duulaa akka Wongelaawii Taaddee Lamuu Wongelaawii Fayyeeraa Gammachuu anis waliin ta'ee isin tajaajiluudhaaf qophii irra jirraa jechuudha. Kanaaf amantoonni iddoo adda addaa kan jirtan sagantaan keenya guyyaa 3 jimaata dhufu fuula keenya dura jiru kana jalqabee waan itti fufuuf dursitanii akka iddoo qabattanii isiniin jedha. Namni hundumtuu akka wal affeertan dhukkubsataa fiddanii akka dhuftan hojii kan dhaban rakkoo addaa kan qabdan namoonni dhukkubsattanii mala dhabdanii fala dhabdanii jirtan kamiyyuu yeroo kadhataa guyyaa kana 3 waliin turraa jechaadha. Kanaaf waamicha kana jaalala waaqayyoon isinii dabarsuun barbaada. Affeerraa tajaajila konfiraasii isiniif qophaa'e kanarratti akka argamtaniif waamicha isinii dabarsuuf anas bahe. Bakki argama keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee aanaa Gafarsaa Hedduu hoteela Guutee dugda duubatti argama. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu lafa jirtanitti nagaataa si wajjin haa ta'u Waaqayyo.